rawwallee jira. Booni amma mucaan kun akkamii jechuun jaalala akkamii qabdaaf mee akkam gara fuula duraatti ta'u yaadni kee akkami? Isti qabbaneessi onnee isaa jechoota kee babbareedaa sanaan urgoo baasiste onnee isaa dheeboteera waan ta'eef dubbii jaalala babbareedaa kana. Ani jechuun baramma wal jaalanna yoo jenne isa amanuun hedduutu kana ulfaata. Inni amma yoo dhiira tokko na biratti arge inaaraa waan biraan murteeffataa amma duratti maal jedhee? Jaalala bar. Anaa kee biro. Wallahi jaalala. Inaaffaa wayii qaba miti yeroo dhiira si biratti arge inni inaafa miti. Dhiirummaa akkanumatti dhufaniituma ijoolleen gasti kiyyara ta'uu wannaa suufi. Yoo dhufe oololuun malee hin ba'u dubbiidhuma godhee ta'a. Mee qorataa wayii sitti himaa. Kuni maruma bira ta'e nam ati jaalatu akka atillee nama jaalala keessa jiru si beeka si hordofaa. Nam ati jaalatu tokko dhiirri bira yoo ati bira ceete mee irraa naa bahi waliin haasa'uu wadaasii kan hoos jedhu. Nama jaalala qabduuf tokko. Irraa baatee si miira kamiin teette irraa baatee. Gammaddee jettaa asii ilaalee sanuu jammar osoo waa wayii qabaachuu fi baadhee akkaawuntii biraatiin jala dhaqee ilaalu ture. Sana qabate si qabate biroo ilaa anis amma akka kee kana miidhamaa wayii beektaa dhugaa dubbachuuf gubaa keessa keetiin nan hubadhaa. Boonii atis dhugaa dubbachuufi atis nama ammallee xiqqoo dhalleetii isin lamaan gidduu akka nama dubbachuutti hin dubbataa jira jechuun qulqullaa'ee jechuun isa gidduus gidduus akka nama jaalalaan miidhamee jiru tokkotti isuma ammaa miidhamee jira onneen koo bakka 74 hidhamee jira. Atis bareedduu akka isaa innis bareedduu akka keetii isin lamaanuu wal fakkaattu diigale walirraa illee deemtu bar namni barga uffata yeroo dhaqee bitatu waan isarraa deemu likkii isaa barbaaddata bara amma inni atiif inni dhugaa dubbachuu wajjin deemtu jechuudha. Fuulli keessan huqqatee funyaan sadii hin baafne amma innis ijoollee atis ijoollee jechuun xoxobbeedha jechuun ammallee. Nama guddaa bira yoo deemte kaantaanaamoo si galcha umurii kee malee anas siin jedha bara. Walla kaantaanaamoo si galcha. Yoo immoo xiqqaa kana bira deematte umurii dheeraa wajjin jiraatta si biraan dulloomu booddee utuu ati ijoollummaadhaan jirtu si biraa dulloomee shabaabummaatti si hambisee hin deemu. Si wajjin guddatee si wajjin dulloomu kun ilaali si galee achi fageessi yaadime achi fageessi yaadi. Ijoolleen akkanaallee waa manaan qaban ilaali ilmoo tokko wayi manaan qaban. Amma mucaan kun dhugaa dubbachuu fi dhiirummaa uma qaba laal si galee akka shamarran akka durummaa qabdu dhiirri dhiirummaa qaba. Mucaan takkaa wayi itti bu'ee hin beeku miskiina fuuluma isaa keessa laala. Yeroo kan biyyaa ba'ee walumarraa nama beekaa. Namni reedan qabne koo ammallee umuriin isaa reefi waan ta'eef amma siin shamarran dhiirummaa waan jedhame tokko hin gaafattanu dhiiran barbaaddanu dhiirris akka shamarran wanta sana qabdu dhiirris hin qaba jechuudha. Akkasii bar wallahi akkasii bar yoo dhiira irraa argatte dhugaa keetti amma hayyeetti fuudhu. Ani akka mataa kiyyaatitti asiin dura baay'ee itti yaadeen beeku waan kana beektaa. Naa eegasii kanaan wal baradhe. Hayyee. Bakka guutummaa kiyyaan isii bira dhaquu qabadheen wanna murteesse keessaa jecha waa baay'ee qabee akkasumatti jecha. Jiraami. Sababa saniitiif malee waan biraati. Garuu namni yaada wal bira kaawwatee akkuma silaa waliin deemu yoo deeme bareedaadha. Garuu osoo si wajjin haasa'u namni biraa yoo dhiirri akkeetii dhufe si fakkaatee isii tana waan ati wajjin haasa'u kana wajjin haasa'e isiin waliin haasa'e jedhe. Indee namni kun jaalalaa naan qabu waan jaalata malee nadhagaa malee akka nama tokkotti waan jaaladhu jecha jammar osoo boonii jaalachuu baadhee hin naafu koree fi sanan biraa been taru aareen taru. Ana taate bar amma beektaa ati bar ana ofumaan atumti kun anatti fakkaataa jirta bar dhugaa dubbachuuf. Anis na beektaa miti gidduu ana rakkoo cimaa keessan galeera bar anis kaantaanaamoo keessa. Hordofaa ture. Amma tokkotu walii gadi hin deemaa bar suuraa isii fiduume. Kan booniyyee moo? No, si jalaa fudhata no. Koodii an bakka dhugaa dubbachuuf yeroo al tokko fa'i amma laa ijoollee baqadheen isin bira dhufe isin biraan dhufe maaliifi amma isini atis ana fakkaatu egaa jarri kun
Jarri kunis ammallee ijoolleedhaan nu miidhatu nama danda'u. Walumaa gala boonii wallahi qabeessi qabadhuudhaan asiin jedhee miti. Qabeessi sitti fakkeessa laa warri guddaani. Excuse me minaamin jedhee sitti fakkeessa amma namoonni tokko excuse me sorry minaamin jedhanii sitti fakkeessuu danda'u. Keessumaa dhiira reeda qabdu kun hin danda'amtu guba gabaadha. Wallahi hin danda'amtu bakka. Akkana nama godhamee ta'uun Waaqayyoo kana mee dubbisaanii miskiina rabbii erga ilmati si bakka mee dubbisaanii miskiina Allah. Ecco, isin hin dhaggeeffataara. Maaloo dubbadhu xiqqoollee taana. Barsiin dhaggeeffataara booniyyee. Raamiksi baay'ee aaree bira dhufe waan ta'eef maal aaree jedhee si dhaggeeffataara eegislaate. Anillee aaree dhufee isii daawwannaa kan jedhaan jira. Bollaa aaree dhufee. Aaree dhufee abboo muutana jaartiin na aarte. Filiis wannaa keessa ilaalladha. Kalaas yoo naa coggaadhaan dhumachuun dhaqqabwadhaan jira. Sona keessa dhumbifte ammasi. Booniyyaati miira isaa eegiif malee bareechi. Booniyyaati laal dhaggeeffadhu. Barii yeroo laal suuraa isaa iskiriinii telefoona keetii irra kaadhu tokko. Yoo itti dhiyaachuu barbaadde jechuudha. Yoo isatti dhiyaachuu barbaadde jaalalli isaa gittuun godhee si haa qabu yoo barbaadde. Utuu ati jaallachuu barbaaddu yoo seexanni wayii gara kanatti si harkisaa jiraate waan iskiriinii kee irra jiru sana haqi suuraa isaa wayii iskiriinii kee irra kaawwan. Maaliif yeroo telefoona kee bantu hirriba irraas kaatee hojii xumurtees yeroo telefoona kee bantu suuraa isaa argita sii galee ijji kee jalqaba suuraa isaa waan arguufi achumaan chaatii isaa keessa daddafee si seensisa ijji kee. Sii galee keessa seenteetti dawwal namni biraa nama sitti hin fakkaatu lammata dhugaa dubbachuuf. Amma bilbila koo kanarraa bara dheeraa jaalallee koo sanatti turte edan irraa kaase. Edan irraa kaase jechuudha. Maataa isaa murteessee kanatti. Adda baatanii. Wayifan mure bara amma kiyyaan inni sun iskiriinii irra godhatee jira. An durba wayin taane. Kun uummata akka sannadhiisi suni wanni miti. Galgala waan dalagaa nama dagata saayibo dhugaa sitti himaa. Kiyyaan inni soba bar beektaa mucaan amma beektu daa'ima. Suni wanni malee hin dalagu. Suni funyaani buufatu malee hin dalagu godhi hin beekaa. Dhiinuu san dalagu san. Ganaman dagata. Kan wanni sanii miti. Ahaa sanii miti. Tokko sin jedhaa jiraanii ka biraa argee baranii ka isiidhaan deemu. Bineensi baay'ee dabar bineensa baay'een qaban xalaata baay'ee. Jira kan jedhaa ruufa biraati. Gurbaa maankaamoo maal jedhamu tokko jira bar. Maankiyaa jedhamu maqaan isaa. Macaa isa dhaa. Macaa maaliif boosu maankiyaadha. Suni fayyaan qabu sin jedhaan sannadhiisi dhugaa sitti himaa fayyaan qabu. Fayyaan qabu amma immoo erga sii jaallateeyyuu akkan rafee kan hin du'aa itti godhaa jira yaa rabbi gurbaa kana sirreessi yoon sirraa odide ol fudhu yoon jedhe amma rakkoodha akkama ta'u ol fudhu yoon jedhe namni jaartii namaaf waa fuudhan. Wal jaalataa Booniyyan beektu malee jecha bar ati amma haarawa gootee bilbila iskiriinii fuula irra kaawwadhu minaam jettaami qaata akka gaafsi onneen isin tiraa iskiriiniin fuula bilbila kiyyaa irra kaawwadhu. Beektaa namni jalqaba teleefoonumaan walitti kadheenyuuti laa ilaaha bakka ati sirriitti qabamteetta dhugaa dubbachuuf. Iskiriinii taabileetii irra kaawwadhe yeroo mara na biraan socho'u waan ta'eef sa'aatii bootoo hunda deemu jecha garuu isin kana beekuu hin dandeenye kana dhibu bara. Dammoo namni akkan nama jaalatee gaa. Ka'eesii wana. Yoona suuraa asirra fa'i keewwatti bar. Fidee sin agarsiisa. Fidii nuu agarsiisa. Dhugaatti yoo kee ofirraa qabaatte. Irra jiraachuu baatee naan. Ekkoo qorata dubbiin waa'ee silkiitii miti. No silkii irraa kaa bar. TikTokii annagaa itti yoonaa kiituu gaana dhufu. Silkii irraa kaa bar dubbiin. Yaa kiyyarra jiraachuu baatee naa addunyaa TikTokii kanarra hin taa'u yoonaati. Akkasin jedhini kaara miiksate. Yoo turte hin jijjiirte laa booniyyen turiin dafi. Maashaallah bareedaadha. Maashaallaadha kunis maashaallaadha. Wallahi ani si jammar bilbila koo hundarraayyuu ani suuraa namaan kaa'u kiyyalleen kaa'u. Suuraa kan kee rakkoo qabaa yeroo maraa manaa baa naqaa jessa abbo. Bujjala kaadhee rafaa beekaa wanni kana. Bilbila kee cabsitaa ofirraa dhugaa dubbachuuf anu guyyaa tokko bilbila koon cabse.
Isii Kunoo waan iyyuu dha'iite sin jedha taabileetii qoo isii agarsiisa. Ima ayiideen jecha suuraa isii irratti deebisee. Ila mul'ata alaala akka cabni isaa mul'ata alaa. Wallahi cabee jira bar. Wallahi cabee jira malee as ilaala. Ani immoo jechuudha shuuf aarii keetiin waan hin bilbilee kan kun La ilaha. Aboo ija budaa sin irraa qabu wallahi walitti sin haa urgeessu. Amiin 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 caaltuun ta'a. Amiin jedhi booniyyatis. Yeroo dhiyoo keessa wal argaa malee. Wallahi wal arguun rakkoon qabu amma bineensa kanniin dadhabe bineensa ollaa osoo nama narraa fagoo jiru taatee rakkoon qabu. Bineensi ollaa kanatti halaalatti na jalaan naannessu kun. Bineensi xawwal waalleedhaan sobdi beektaa booniyyeen irratti baraa baraa deemti. Yoona kan barte baay'eetu jira. Gaafa areeda kana haga biyyaatiin qixxeessu wal arguun tun illee taatu jedhe amma komatu jedhe. Areenni uummata xiqqixxaa'u qaba. Ikkoo isinis obsaa akka waanuma hundayyuu wajjiniin dabarsuuf obsa barbaachisa waan ta'eef. Booniyyee. Yeroo akkasitti inni ariifadhaa beektaa illee yeroo akkasii wal isaan baxaan ariifadha malee yeroo waan ta'an irraa. Atis gaafa nama biratti argitu hin aariin taragaaggayi. Atillee booniyyee miira isaa eegiif gaafa inni dhufu hin haasayin akka inni qanna'u hin beektamti. Nama biraati hojii hin haasayin. Nama biraa wajjin hin haasayin jechuun akkan inni naaf hubatu qabu bara. Ani taphatu. No hin haasayin osoo hin taane akka har'aa sun sirrii miti. Machee akka dhiifama na gaafachuu qabda maqaa jedhiiti. Kun qorataalleen akka jaarsatama dhugaa rabbi qorataa nama ajaa'ibaati. Waa baay'ee miira ajaa'iba wayii keessa jiru. Waa baay'ee jechisaa takkaa lama natti qabdeessaa dhufeen akka mataa keessatti. Inna haala dhiifama ittiin na gaafattu. Dhiifama na gaafachuu qabda. Namni ta'e jirta dhugaa. Booniyyee. Ati jalqaba maal goota? Iskiriiniin telefoonaa iskiriinii lama tokko yeroo cufaa qulfii utuu hin banini tokko achi erga qulfii bantee tokkotu jiramti. Isa jalqabaa quraana irra kaayi isatti aanu immoo kan isaarra keewwadhu. Yeroo telefoona kee bante quraana argitaa gara rabbitti si dhiyeessaa isaan kaaddu isa amantaa akka amantuuf. Yeroo suuraa isaa bante immoo onneen kee akkanii 7-8 jedhee si rukutu jechuudha. Attumaan chaatii isaa keessa seentee eegaa akkasi bar. Akkam bulti jedhiin. Amma kaa'uu qabdi. Amma keette. Amma utuu nuti ilaallu kaayi akkas godhi banii cufee as agarsiisi. Dhugaa dubbachuuf haayi waliigaluu qabna. Waliigaluu qabna bar. Si onnee mucaa urgoo baasi bakka atas gabbaa'u dhugaa dubbachuuf haayi. Bilbila sanarraan godhamoo kanarraan godha? Jalqaba soo sanarraan godhi isa kanarras godhi. Lamaan isaarrayyuu. Inni kositti of gateera bar. Bari inni amma na aarsee jira duratti jechuudha. Booni beennaa haaraan jedhu aaree jira. No. Isa si aarsuu sanaan dubban akka inni lamuu si aarsinee fi waan si aarsee sanaan sirreessinaa amma suuraa masaa tokko wayi. Bilbila irra godhi suuraa isaa jaallattu qalbii si hate wayi. Si galee. Isa qalbii si hate wayi. Naan ergine. Na ergine jechuun maalidha maal hin qabnu naafatti wanni waliin qabnu. Walii ergaa. Hin qabnu achi dhaqee fuudhe. Yaa Rabbi ana nama jaarsi mana dubbata ilaali. Ana amma dhiifama isin lamaanuu dhiifama dhugaa dubbachuuf ana nama na dubbataa jira waan ta'eef sammuun koo sirrii hin jiru yoon dhiqqa dogongoree haasa'e illee dhiifama naa godha. Yoon dogongoree haasa'e. Akkaan taane dhugaa asillee san teellee badhetti ga'uuf ani waan ati maaliif ennaa ati dhugaa nama miskiina nama jabaadha. Si cinaa jira waa hundaanuu rakkoo xiyya tana haa ba'u malee rakkoo ta'e guutuu sirraa qoodamuudhaaf qophiidhaan. Ati naaf soddaadha guba qabda miti boonii jedhu dhugaa dubbachuuf ilaala. Yoo ati diddee warra sitti dhiyaatan akka isaan ol deeman. Boonii jedhamu ammuma tana. Boonii ammaa ati irra keessee nutti sanyaasiin agarsiistu. As agarsiisime. Sanaan ergine barraa'u. Facebook jala seenii fuudhi kalaa sana. No, TikTokii isaa jala galiitii fuudhi. TikTokii jala galii fuudhi. Yaa. TikTokiin qabu. Mucaan qashtiidha irratti screenshot godhadhu wallahi telefoona isa sana mucaan qashtiidha suutaan kan biraa jijjiirta. Hayi. Sumarra kaasuu.
Asuma irra kaasiniiti achi booda muriinii irra kaa'u. Warra kaasuu. Wallahi godii qabdii bar qoda kaafani. Dachisi kana yoo keessa gallaaltee tocha. Kaafamee jiraachuu Muri. Bakka kan isaa qofa zuum godhiiti. Kan isaa qofa zuum godhiiti. Onni tokko asirra Ati deemaa nutti kanarra himte kaa'e. godha. Istii qola. Yaa Allah ijoolletti ana kan walii godhi. Yaa Rabbi kan walii godhi. Qorata kan kee maalitti beelaa? Koonan gaafatiin kaan feentii nyaadha dhugaa dubbachuuf. Hirkataa illee hin jiru akkan ta'aa jiru ittiin kufaa nan gaafatina. Laa kufuu hin qabdu jabaachuu qabda malee. Anaafis laani waan miidha. Ati dhugumatti jaallatteer ta'e. Dhugumatti Waan onnee miidha Ijji godhe. kana kaafadhu booniyye. Ati jalaa jedhe akaafattu. hin mul'atu maaltu gubbaa kanarratti jira. Raaguu mul'atu maara qol qabu. Isin lachuutu wal bira jira waan ta'eef. Maal wanni adii wayii mul'ata. Okay. Okay, isuma ammaa keewwattu dhiisi suutaan ajijjiirtu. Oy. Raamiksi kan kee qofa fidiyaati kan kee qofa. Du'aa itti goona jabaadhaa gaa du'aa itti goonee gadi buuna. Eegaa akka miqqanyaan sharranyaan isin guddaa kun fayyoo yaa salaam ilaal. Waaw. Bareechi achi jedhi kaati raamiksi. Achi namaa gargar kaasuudhaan kan hin Kaasa biibti ammala. Amma kaafadha. Miira keessa galcheera kun dhugaa Qorata eenyutu akkanatti bootana ni jirre Booniyye rakkoo hin qabu kaasiiti achi booda qayyaradhu yookuun si ati ta'uu dhugaatii jaallattee jirta abshir. Onnee dhugaatiin jaallatte waan ta'eef booniyyeen keetuma abshir. Baika. Nin kaasa bakka Raamix. Thank you. nin kaasa. Gaazexaa Irra godhadhu. irra kaawwadhu Du'aa qaba. itti goona irra godhadhu. Ammallee numaa Maatiin falligalle. Nama wal jaallatutti du'aa karachuudha malee akka inni tokko ta'u. Ilaal du'aa itti goonee warra dhufee gidduu galu jalqaba warra namni bare gaafa boqqolloo wayi midhaan wayi gaafa dhaabu haramaa jala harama jalqaba. Amma isaanii midhaani waan ta'aniif warra haramaa san akka jarri ittiin dhiyaanne akkasitti du'aa itti goonee sherranyaan miqqanyaan akka jalaa xaragamtu akka muka daanoon nyaate akka jarri jalaa taatu du'aa itti goonee kalas qabiltu bii tabziin jaabimaa hin mashkuul jennee gadi buuna jechuudha. Akkasi. qorataa. Inshaallah. Ilaami rakkoon qabu gara booniyyaa rakkoon qabu gara kiyyaa osoo inni illee taate sige wakiila isii ta'ii ani akkanattu hin danda'a ofirraa. Biqiltuun siif jaartii keeti moo obboleettii keeti? Biqiltuun jaartii keeti moo obboleettii keeti? Biqiltuun ana obboleettiidha hiriyaadha. Lama irraa guuratanii isa lama qixxee hambisanii wanni garaa nyaate. Wallee misaa baatanii zabana guutuu kan. Amma beektaa booniyye biqiltuu maammeetu jaarsa ergatee jalqaba isiin harkaa baasan dur dhugaa dubbachuuf jalqaba waan inni achitti himne asitti maamma jalqaba tarii onneen itti narifatteetti ta'uu danda'a. Qorate dhiqqoota saasattee biqiltuun hin jaalladheedhaatta. Amma miti duri Jedhiyyuu malee. No amma nu dagachiisa arti qorata please. Kana jeessin. Anamma arsitti malee Wallahi marmaa. bilbila sanirra. Amma kan booniyyee fitnee kana jalqaba booniyyee bilbila kee ol kaasime. Keellee anillee dhimmi keella xinqaara. Bilbila kee ol kaasee irra keessa ittamuun keenya. Dura suuraa keessa seenama. Barna dhibee hagaa. Ati nama dagaagachiisini kan. Gaalaarii isaa keessa seeni sitti qorata waa waysaa suuraa isii an akka suuraan kiyya bilbila kana keessa hin jiru suuraa isiitu bilbila kana keessa garuu isii suuraa isaan qabu yeroo itti dhagaame dubbanne malee beekta keessa kiyya dhagaame malee. tarii bilbila isa kanarraa qabdi ta'uu danda'a oofsiyaati bilbila isa namni bilbila isa itti fayyadamu irratti waa gadi buusa waan ta'eef gaalaarii keessa galii booniyye. Galeera.
Gen kan silkii keessa kana booddee isaaf ergeef akka irra kaawwatte. Galaana keessa yeroo galte tuqatti sadan gubbaarra jirtu harka mirgaa sana tuqta. Akkasuma natti fakkaata. Akkasuma miti. Achi yoo. Akka bilbila akkanatti. Yaa wallahi qorataa galatoomeedhaan hundi keessan qorataa. No, amma bar lammata yeroo irri barraa kaatee bilbila ofitti fuutellee suuraa kee argiti sii galee akka waan ati sii bira jirtutti ilaalte lammata. Inshaallah. Yaa anuu kanaaf dagachuu dhabee allakkaa. As qabi Asii siree kamaan arguu qabna qajeellee akkanatti. Intee guutuu arguu qabna kan akkana agarsiisee bara. akka kana qabi silkiitti as qabe booniyyee. As qabi isti. Suuraa ofii irra kaawwatte kiyyaa miti. Kiyyaa miti. Suuraa ofii irra kaawwatte kan. As qabi mee. Booniyye as qabi hin keejibini. Maal jechaan ta'e? Kuni caammaa isaa miti karrameeks. Caammaa maal godhadeen nama fuula hin mul'isuuti caammaa maal godha? Hayi. Waan kana kana Booniyye qorataa agarta. amma Mee matuma isaa qofa as qabi. Hai waa keeti bar waa kee kan keetuma bar wanti kan kee ta'ee rabbiin siif kenname kan keeti yoomiyyuu si uumaaf uumame. Suuraa mataa Kanaafuu Booniyye yoo agarsiise kana guutuu agarsiise. Waa isaa afara isaa qorataa. siluma suuraa qabdaati booniyye. keetiin qaanfatiin qabooniyye. qaafichaan jiru kan irra kaayee. Maal rakkoo qaba akkana agarsiisee? Wayii lubbuu. Moo Amma nu nama ulfaatu miti nama areeda qabu miti warra areeda qaban saalfadhaa malee nu amma ijoollee akka waneeti isinii galee. Ati immoo areeda dhabuun si gubamoo qorataa waan ni qoy. anuu baxaawi areeda waani areeda har'a na mul'ate. Har'a argee dhugaa areedaan dhugaa rabbeetti. Ni booniyye. Mugaa isin lamaanan qofti nan ilaala jaarsa waan hin ta'eef eenyu akka irra jiru. Dhokadhaa isin lamaan. Wanni fakkaaraan jiru. Okay, kuna. Ol qabi boonii. An jaarsa bar. Anafisa. Hai. Nama suuraa wajjin kaate qabdaa ati Raamex. Mudii qabataa asii shira koo qabu. No. Gara soometi qorataa. Wai waan arge beektaa? Hirmata akkanatti wal biratti hidhame moo nama wajjin kaate qabdati kana dura. Yaa jechuun namni baay'een booniyyeedhaan wal bira dhuftanii kan jedhu tokko jira namni baay'een suura kana. Kamu irra gale. No, suuruma keeti bar. Moo suuruma keeti. Tokko keeti bar. Kiyyuu mallee yoo ta'e kooyi. Kiyyaa miti. Kun waan madda kiyyaa miti karaa jiis. Laa ilaaha illallah. Galatoomne. Booniyye. Qorataa galatoomne. Kalaas namni suuraa bilbila ofii irra kaachuu dide isin irratti namni gaafatee an gaafadhee ati gaafattee namni dide akka wata kana hin qabne illee naa qala akkanatti. Amma qoy gaaffii gaafannayyuu gaaffii an qorataadha waan ta'eef gaafa waa qoradhu maaf qorattan jedhina maqaan koo qorataadha. Booniyye. Irra godhadhu ka amma jaarsa kabaji ka. Moo nama reeda qabu wayi daballu. No, akkasuma dibaa. Nama reeda qabu summii dabar kanaaf hin daballe bar. Summii dabar. Suuraa keetti wallee. Mees qabi mee sama. Qajeeli malee maanni booniyye. Ilaala booniyye wanta siin jedhu. Ati mucaa bicha laalin mucaan irraa dhalatu akka inni bareedu sitti yaadaan al tokko ilmoo kee akkasitti mugi mataa isaa qaqqabii ilaalime akka inni bareedu yaadaan. Mucaa ajaa'ibaati irraa dhalata bara. Atis haadha mucaa ajaa'ibaati. Irra godhi ka. Hin dubbatin ati hin dubbatin Raamex. Doktor atis maqaan kee maal jedhayyuu? Daariidha. Wayyaa. Maal akka jedhamee? Hin dubbatin.
Koomentii ilaalin booniyye. Ilaal. Dhugaa dubbachuuf addunyaa kanatti wanti akka oduu nama facaasu hin jiru. Koomentii ilaalin. Isuma kachi godhee rakee wadhu warra waa jejjedhuun afaan Ingiliffaatiin irras yoo barbaadde. Akkasii bar. Ramix kanarran kaadu. Mee. No, suuruma isaa barbaadna. Suuruma isaa kachi godhee irra kaadu. Inni ko akka inni kee walitti akka na baabbaree yoo na bar saatii meeqa taa'e akkanatti akka na baabbara seete dhugaa dubbachuuf waa yaadni isaa si bira jiru. Qorata. Siyyoo rabbi sabrii waa gadda mi koy. Tanama lama jaalatamaa ture nama lama jaalataa ture. Haadha rabbiin akka fedhe qaba kun bittaa kan keeftee isaa yoo barbaada wal bir dhufanii lamaanuu abbaa biraa wajjin kolfanii gammadanii jiraataa jiran. Hayyee. Naate illee rabbi yoo hin gammaddasin jedhe bootee itti gammadu illee baay'eedha. Fuulduratti illee gammachuu jira kana caalaalee gammaduu dandeessu yookiin jiraanuu walitti deebitee jireenya gammachuu waliin jiraachuu dandeessu. Garuma keessiin dubbiin hin badin malee ta'a. Dubbii abshir. Ani booniyya nama farqi yoo hin qabatteef yookiin jaalala naa dhabdeef jireenyi kiyya of duratti hin bada jechuun. Na jaalan taatu akkuma jaansan namni yoo sin jaalanne sin jaaladhu sin barbaadu harkaa kee hin fedhu jechuu wayya. Biyaas yeroodhaaf miidhamta malee uummata akka taatu namni nama duuka badee hin jiru namni badu hin jiru. Ramix. Innaan keessa kiyyatti maaltu na dhagahama beektaa? Yeroo anaaf waa wayii suuraa na kaawwadhu gochaaf kadhadhu kanayyuu na dhagahama beektaa keessa kiyyatti. Bataame akka badaa na dhagahama maaliif jennaan nama jaalatu tokko yeroo waan akkanaa kadhattu qo'i boon shaakii ta'u. Si dhagahama keessa keessatti. Nama jaalatu tokko waan kadhachuun qabdu ture silaa. Kana mara jaarsa jidduu kadhatu. Ilaal ati dhaggeeffadhu waan sitti hima. Riba nagaa maal turaa miti. Ati wanta siin jedhu tokko Raamix. Waan namni isiidhaan jedhu waan fedhu yoo ta'e yoo namni arrabse arraba si gaachana ta'uufi yoo namni isiidhaan waa jedhe gaachana ta'uufi waan namni jecha hin taane waa isiitti dubbate zorbal jettee ati si fudhachuu yoo namni si xiqqeessu barbaade ati immoo darajaa siisa duriitii ol kaaftee ofitti qabachuu qabda. Atis booniyyee namni waan ati hin qabne waan baay'ee bocuu danda'a gaafa ati isa jaallatte. Akka ati hin jaallanne itti wanta hin taane raawwatu malee isaan sun sin jaallatan hin sobu wallaahi dhugaan sitti hima bara sin jaallatan isaan sun. Ani booniyyee barra jecha namaatti jedhee guyyaa takka fuulaan guuru jechi nama jaalatee dabalaa deema malee qannasaan deema duraan illee sin jedhaa ture jecha. Garuu wanni dhugumatti keessa keetti illee natti dhagahameeru yeroo waan ija kiyyaan arguu fi gurra kiyyaan akkana dhaga'u kana malee jechi namaa hoomaallee natti fakkaatu qorataa. Kalasuun akka jaarsa gidduu tokkotti waan baay'ee faajjee jirtaa faajjee kana caalallee barbaachisu lamaanuu ta'a. Akkasi rabbi walitti sinaa urgeessu walitti sinaa mi'eessu booniyyee dhugaa dubbachuuf ani isa kan obbolummaa isa kan akka nama jaallatees jaallatamee argeesi. Ilaa amma bilbilli kuni har'a tureera. Doktoriin an jaalladha miti an. Qoy. Ilaa biqiltuutu irra jirti laa. Siigalee. Kana jechuun maal jechuudha beektaa? Gara fedheetuma ta'u dabarsee namaan kennu amman biqiltuu. Gara fedhe yoo namni dhufee waa isiin natti odeesse bilookiin godhachumaan nama sana. Siigalee. Sirriidha. Giraaboo akkasi. Yeroo akkanaa kana malee anallee amma dhugaa rabbitti hirribnu qajeelee nan qabu malee. Amma natti tureef natti tola dhugaa dubbachuuf. Ana natti toleera bataam akkasi. Wallahi jabduu. Irraan buusiin amma akkasumatti ta'u dhiifama telefoonni koo immoo waa wayii fideen irra kaa'eera daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 mafaasi gochuufaa waan akkasii warra ati mee idlaan miidhamta ijoolleedha. Amma kuni daa'imni yoom beekti mucaan kun fuudheera moo hin fuune ilmoo qabaachuu miti ganaa itti heerumtee egaa wajjiniin guddattu jedheen abdii qabaa biisinillaa rabbi tokko sinaa godhu. Tuuntoo daa'imman hoosan Suudaaniin harkaa buusan. Maalaata ammoo maayyuu mala areedan qabdu wal jaallattanii wal guddifadhaadha malee waan mallee ijoolleedha bara isiinis ijoollee ati booniyyee ijoolleedha bataam itti booniyyee nama dhugaa rabbi waa hunda caala innaa wal gaafannee jirraa godhanaaf booniyyee waggaa takka naa seera booniyyee akkuma silaa seera
seeruma jaarsaa jaarsan abboonii baay'ee ol gaafanne jira turaan malee. Mala argitee bilbila keessatti si ilaaluu eegaltee bara. Yaa ni ilaaluu eegaltee akkuma akkasitti ta'eera. Jabaadhaati inshallah rabbi tokko sinaa. Koy maal achi godha Ozaanoo boona eksi ilaalande. Bakka agala tolle qorata ulfaadhu gaa tokko achi jira. Tole analleena waa maal wooma jaarsummaa dubbachuuf fakkaata. Ara dirqama malee qooyee amma tanteetii haa tarru amma dhugaa rabbii tanteetii sun baay'ee waan. Qorata. Ati amma namni sirraa gadhabde namni sirraa dhuguu jira. Dhugaa dubbachuuf amma ga'anii gidduu kana rafee bulaan jiru nyaataan jiru dhugaa bishaanuma qofaan dhugaa bakka. Asheera asheera inni hin beeka dhugaa rabbii waan nama mudate kun hundinuu. Akkasi bar bilbilli sitti hin tolu namaa hin haasuuf ofitti harta sii galee. Torbee tokko aanan bichaan jiraataa turen torbee tokko yeroo isii daawwalle. Yaa salaam rabbi tokko sinaa godhu jabaadhaa. Ekkasi ati yoo macaasan taate na rakkoon qabu na sirraa qaba. Garuu dirqamaan dhugaa hiitima maaliif nama kana nama yaadu kana miidhamaan kee arguun fedhu ammaa miti duraan mallee arguun fedhudha. Galatoom. Maankiyaaniin soba barmaa.